السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي كوني أكما أغرتنو دكادر بنادا دكادر بناني نمني وفما فوف ربا شمالي أكلاف توتي دربة ميدي ممودن دعا أمو مارسي أغرين شيطانا ركنا جدي دكاي سمنا نجارا نفا دكاي ستوبي غوفا واتوكو بيتني مالب جنان إرجانا نقالين إفمانو قداتي نما وانبين نفا حجي nama waa beeku namni waa beeku horiin qabu namni waan beekne jechuun danda'u naggaadeen hundis waa wallaalu naggaadeen hundis irra caalaan immoo waan beeku dhugaadha kun kanaaf hajji irra caalaa sana nama wallaalaatu ajja anatti fakkaata dhakaa isa gemmoo irratti waa bilcheeffatan fakkaatu fa jaanxilaa fa jaanxilaa weeta akkana gite jaanxilaan jamra tana qabaata dhakaan jedhame dhakaan shartii qabu dhakaan ulaagaan isaa guutame dhakaa bisingaadhaa olii baaqelaa yookaan shumburaadhaa gadi dhakaa jidduu kana jirtu tuyyuu wanni dhakaan kun darbatamuuf amrii rabbii gochuu qofa malee waa biraa tokko illee hin qabu. Ajajaa ergamaa rabbii hojjechuu qofitti ajajaa ergamaa rabbii hojjechuu qofitti malee waa tokko miqinaata sababa itti barbaaduun hin danda'amu. Sababa kana jechuun ajajamaa ta'uu kan kee agarsiisuudha mirkaneessuudha. Amma wanti godhamaa jiru namni garii warri Iskaandineeviyaa fa'aa warri karaa Olo karaa Azerbaajaan kana karaa bakka adda addaatti dhufanu dhakaa gemmoo ga'u gangalfatanii dhufan jennaan sheeyni tokko gaaf tokko maali dhakaa kana innoo jamraadhaaf hin ta'u dhakaa kana maaliif gangalchitee achi as deemtaa jennaan sheexanaan na dhufan jennaan sheexanni dhaamu hin jiru jennaan firakeetii qorqutamaa fi nan taateessa gaa ani immoo inni sun nan taateessaa eega firakeerraa na dhufuuf jedhanii waan akkana kanaatu naannoo kanatti raawwatama ammoo jamraan ibaadaa qofa jamraan ajaja rabbii raawwachuu qofitti dabalee waa biraa tokko hin qabu baay'atala kuni gabaa jamraati gabaa jamra tana qabaa osoo hin taane jamraa guyyaa lammaffaati addunyaan guutuun asitti wal argaa akka akkaan deema inni kaan olu taala inni kaan gadu taala egaa guyyaarraa booda qottoon dhukkeen dadhabbii wanta daddaa kufaa waan argeefaa qabaata bakki kufaa qabu kun bakki utaalloo qabu kun immoo waan ho'aa kanatti haajoma qullubbii waan akkanaatiin ofeessuu ofeeguun barbaachisaadha nama duraan kufaa qabu faa maaliif jennaan qaama isaa dadhabe guyyaa 3-4 deemsarra ture obsarra ture sabriirra ture keessaan hin dadhaba alaan hin dadhaba egaa jamraanuma si yaadachiisuufanii rabbi si lafi hunda keessanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.